haasoo isaanillee feesbuukii fi waan adda addaatti hedduun dhaga'e haasoo hedduu mi'aadha. Isin xiqqoo ol barsiisuuf maastar Hassan jedhanii namuu atting ni beeka dhalataa magaalaa Dirree Dhawaati. Maastar Hassan digrii isaa kaduraa haramaa irraa akkasumatti cooperative management kaja'u irratti argate. Sanitti aansuudhaas wanni atting namni guddaan irra hedduun qabeeku martial artii takkaa'u tokkeendoo kaja'an kanaan bakka guddaa ga'ee jira. Amma diddamoo maal waan kana keessa jiran akkan dhageetti karaa Jaappaan kanas deemee waan kana akka baratee na fakkaata. Inni wanni qabu tokkeendoo kana keessatti sadarkaa jaaffaa black belt kajamu san qaba. I think warra biyya Itoophiyaa keessa yeroo sadarkaa jaaffaa san yeroo nama duraati Itoophiyaa guutuu keessa sadarkaa kana qabaachuun. Halammaffaatis bakka adda addaa bakka bu'eetis waa'ee Oromootis haa ta'u aktivistii jabaadhaa nama waa'ee Oromoo advaansii godhaa jiru waa'ee dachii especially naannoo Dirree Dhawaa fi naannoo isiisan akkamitti akka Dirree Dhawaan tun naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdii je'ee nama falmataa ture. Dirree Dhawaan teenya mooteenyaa miti yaboo teenyaa bar tun dubbii falmachuu qabnuu miti yuu bar garuu ammoo falmachuu jirra akka ji'a adda addaatiin nama hedduu bakka hedduutti falmaa jiru maqaa gandaadis maqaa Oromoo irraa akka hin jijjiiramne Dirree Dhawaan tunis Oromiyaa jalatti akka deebitu nama halkanii guyyaa tattaaffii godhee wanni godhaa jiru. Maastar Hassan asitti tartakkamee kabajaan naaf affeera please. Ayyee galatooma ana simachuu keessaniif salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deeqaa soddomiin qabaansaa hangizee hedduu deeqaan natti xiqqaatti yoo naasoo keessaa waan naasoo fi waan biraatii miti. Wanni ara dubbachuuf hodhu maali? Dhugaan teenya maaliif baddee? Dhugaan Oromoo maaliif baddee? Kana jechuun fakkeenyaaf wannummaan Oromoon Harargee addunyaaf gumaachiti. Ka addunyaa irraa harkaa qabdu maali ni beektani? Waa hedduu jira waan hedduu kaan bitii hin qabnuuf nutti illee hin haftu. Fakkeenyaaf biyya tanaan namni yeroo dhufu asaayilama gaafata. Deen asaayilama isaa irraa fuudhaniiti giriin kaardii kannaniif permanent resident jechuudha. Achi booda nama kana fuudhanii sittiziina godhanii mire tartiiba sadiin deeman. Wallaahi tartiiba kana Oromoo Harargee jalaatan. Suuritti nisirbiin akkaataa ta'een isin him. Namni tokko yoo gosa galu dhufaniiti abalu gosa nagalchii jaan. Gosa isaa wali qabeeti ambayyoo abalu gosa nagalchi je'ee naa dhagayaa jaan. First step naa dhagayaa. Dhageenyee jaanii kaanii deeman. Amma tokkoof nama kana qoratan. Maaliif dhufee nu keessa? Maal dhabee dhufee? Maal balleessee dhufee? Amma tokkoof eega qoratan booda wali qaba ammaas gosa saasan. Abaluu gaafa dabre naa dhageessan san arra garan naa dabarfadhaa jaan. Amma tokko qoratanii mi yoo badiin irra mul'ate ilmoo gararraa baate gara qabachuu didee jaaniin. Hafee jechuun asaayilamni isaa addinaa ta'e jechuudha. Yoo badiin qabaanne immoo gara sii qabannee jaanii ka'anii deeman ammas. Amata lamaaf lammada qoratan ammallee eega nu keessa dhufe akkamii heeraa seera keenya fudhatee jireenyi isaa maal fakkaataa waan jiru qoratan. Amata lama gizee fixe ammallee dhufe wali qaba. Ambayyoo abaluu keenya ka gaafa dabre gara naa dabarfatan san arra naa dhalaa jaan. Yoo badiin irra mul'ate gara shafii tahee jaaniin. Yoo badiin irratti mul'anne immoo siidhallee harkadhuu jaaniin. Yeroo san barcuma fidanii kaa'aniiti jaartiin nama sanii deema fuutee afaanitti dibdi. Ilma gudeedaa dhadhaan deengiyanii miire. Ka guddifataa immoo deemaa meessan. Garagarummaan takkitti san. Kana jechuun maali? Naa dhagaya jechuun san asaayilam jechuu gaafachuu jechuu gaafiidha si dhageenya jaaniin. Gara naa dabarfadhaan san giriin kaardee jechuu akkam fayyadamanitti. Naa dhalaa jechuu san immoo citizen jechuu. Steeppiin sadeenuu nurraa fuudhamee beekaa.
ani waan kana gaafaan biyya jiruun kitaabatti barreesse immoo yeroon as dhufee asaalama gaafadhuun arkee piroosesa kana rabbiin narra gaadha hin beeku san dura asumattiin itti dhufe immoo keenyisaniin quba qaba kana caalaa ammallee like 2017 Osan ture DCtti Professor Asmaroon faadhaa wal agarre Oromoon torbaan hin qabu je akkasii miti barni qabaan jeen akkamitti je gama bahaa kana qorattee hin qoranne naan je duuba Oromoo itti maa walii galchitaan jeen inni naannawa Booranaa qorateeti torbaan hin qabu beekan naannawa Harargee kana immoo torbaan afurii jira baatii keessa torbaan afuranuu maqaa if danda'ee qabaa torbaan jechi jedhu takka lama sadii afur shan jaha torba torbaanii waan marfatu torbaa marfatu jechuun torbaan achirraa ka'a torbaan duraa dhaloota jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini torbaan sadeessaa goobana jaanii torbaan afureessaa dukkana akkasitti afuranuu maqaa qabaan jeen an kana quban qabuu je san qofaa mitiin jeen gama Harargee kanatti yeroo lakkaawwan torbaan kun hundi guyyaan torbanuu maqaa if danda'ee qabaa fakkeenyaaf dhaloota jechuun torbaan duraatimi torbaan duraa kun torba jennereef bito taalboojii buusan koba jireessa alkaajima wa'ina irfi jannaan torbaan duraa jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini addeessu kun basa duraa basa boodaa carrooytaa qara salbaanaa dureetti jaanii jirti torbaan sadeessaa goobana jaanii jenni goobanaami qardaaduma kurbicha rumaasaa rawaadaa qadaadana areerii ballo baatii gideen tilakaawu edaa Harargee onde kasii ni jirti naan je ni jirti jeen haarettiin qorachuu qabaa je wanni isin jechuun fedhe maal asirratti dhugaa fi abbaa barbaade gaa abbaatu dhugaa fi barbaade taa jechuun fedheeti leebila Oromoon dur irra turte ilaa arratti jenereeshinni keenya hin dhaqqabne ka isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura hin dabarre arra nuti maal jechu jirra kaan Itoophiyaa faristi jee lakki hin taane Oromoo faristi jaan lakki hin taane Harargee faristi jaa leebila kana Oromoon irra kutee ture duraan maali makiinaa takka yoo ooftu dhoqqee keessa yoo seente if dura deemuu didde xiqqoo if duuba deebiftee ammaas if dura dabarsitaa miree waan akkasii takka arge kalee Oromoon namoomatti amana ani namaa ja Oromoon osoo akkana gadi hin buusin jechuudha sandinnaani isin Itoophiyaadhaaf fudhadhaa jennaan lakkii an Oromoodhaaf xiqqoo if duuba siisee jechuudha makiinaa ammallee if dura deebisuu qaba nuti Afriikaadha jennaa Afriikaa faristenneeti Afriikaa faristira dabarsinee bakka dura abbootiin teenya qabatte gartee namaa kaja'u achirra deebin ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa mire yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu nuu hitti olii galee achirraa adami galaa mire Oromoo jenne Oromoo haxabbooti xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doorii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebuu battaan kana noobaan kana biyya allaanuufi نبي الله نو خلمك لما خيرت يرد خمك ليل مكليل خانك أنوش خشيس شيس آدم خبيجتي أورمون أكنه لكاوت سناف نما أجانش أورمون نمو مرك أبتهجو أورمون ريف ورقات كنا سرد دبيسه والددا أرارا مال خجو لمتي لولا الرفين تل لولا أرارا جا أورمون لولا بودا أرارت أمان أورمون هبشان لولا بودا بلّيسوت أمانتي خنانا متي خجي قرطة بيجي إنجليز خلولا ميلي كوجين لولا جام بها خنارا راوته ميهون در تيرماتي ميلي كوجين دونالد سميث جاني إساتو جي أورمون لولا بودا أرارت أمانتي ميلي لولا بودا بلّيسوت أمانا حواسا سن يوم وه نبلّيس جنريشن سن أورمون مو نمني even واني سيمبيتن هما يونمني لما ولله إيرا تقول تندير ما تورمون يو إيرا دير ما تشوف تله أبو دي ساخا إني نمامي جان إني نمامي تي نانو كدوفو جان نانو برا ديته متا بلو إيرا واليامن أورمون مو سنينكا إني نمامي تي هيجا لغوا أورمو تنابي وني نما يشوف هذا مالي
leevilli keenya bikkiitti deemuu qabnu nama hajoosa irra dhaquu qabna. Makiinaan dhoqqee keessa ta'ee duba deebisaniif dura oofuunis numa jirti. Baga deebine Oromoo Faristi irratti immoo nama irratti deebi'uu qabna. Kan addunyaa wanni itti caalleen. Kalee assaayilamoo addunyaaf hannuu turte Oromoon. Karaa ambaree funta naa dhagayaa gara naa dabarfadhaa naa dhalaa isin hin jeessaniin jechuudha. Araar qaboos akkatti araara buufattu qabdi Oromoon. Naannoo Harargee kanatti namni amma yoo nama ajjeese ajjechaan gosa sadii taseessa batteessaa fi dhima jaaniin. Taseessa jechuun namni lama wal lolee tokko tokkotti yoo darbatee onni san nama biraa dhoyite. Tasa nama san dheemi leebila itti ilaalamuu qaba taseessaa jaaniin. Namni lama magaalaa waliin bahee akka nasiibaatti yoo ol lole achumatti haaluu hin qabne jechuudha. Waan achitti uumamemi batteessaa jaaniin battaluma waan uumame jechuudha. Leebila itti ilaalamuu qaba kunis. Dhima jaanii namni lama ol lolee na eeggadhu jee halkan buuca qabatee takka mancaa qabatee dhokotee gartee itti qophaa'ee nama sanatti haaluu ba'a. Dhimaa jaaniin kan. Addunyaallee arraba oomisha sadeen sarara ilaalaa jirti akka. Kunis keenyuma beeka. Sigalte namni tokko yoo wal ajjeesallee akkaataa itti dhiiga baafatu qaba. Waan abbaa keetiitti siimu jira bee. Waan abaabiileen ta'e qabaachuu turteen siimu jira. Dhiiga akkamitti baafata. Sigalte namni tokko nama ajjeese tartiiba sadii qabaachiitillee labii kafan imimmattii fi agaajuma jaanii jira. Labii kafan jechuun namni tokko yeroo inni du'e horii tokko qalanii nama saniin awwaalan. Labii kafan jaanii san booda taaziyaa ta'an jechuudha. Achi booda guyyaa 15 booda loon 15 horii deemuu hin dandeenye warra nama irraa du'e saniif fidan. Imimmattii jaaniin imimmaa warra sanii qoysuuf 15 kun. Achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon har'a dhalates akka takkaan lakkaawamaa fi 85 fidanii dhufan. Kana agaajuma jaaniin 85. 85 agaajumaatii fi 15 imimmattii walitti meeqa? Dhibba gumaan nama tokko horii dhibbaa Oromoon achirra kaayate. Kuni qarooma abbaan kee kalee qabaachuu ture ka'aate irra quban qabne jechuudha. You have to find a lot about Oromos. Waan Oromoo hedduudhaan hafa jechuu fedheetu wanni nuti irra haasa'uu qabnu. Kalee Oromoon akkamitti if beekaa yoo akka Oromootti fudhanneetu akkamiin naannoo isaa beekaa. Uummanni hoo Oromoo akkamiin beekaa waan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf an kan yaadadhu social study kutaa 7 gubbatti akka amma baasanitti jechuu gaafa anjolee achi gubba maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa. Yaada san abba bareefa barreessitoota uummata Habashaa jechuudha. Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jee aman. An bishaanuma irraa hin dhufee jee aman Oromoonis. Isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fedhan. Garuu dubbiitu dubbii dhugaati dhugaa Oromoo bati. Rabbi maal jaa Quraanatti innaa khalaqnaa min almaa'i kulla shay'in hayyin jaa. Bishaan irraa hunda uumne jaa. Dachii irraa uumame yoo dachiin tun bishaan irraa uumamti. Oromoon akkitti amanu duraan dhugeeffata Oromootti dur waaqa tokkootu ture jaa. Waaqa tokko dur ture kophaa isaa. Inni kun bishaan uume. Bishaan san walaabu ja'amaa maqaan isaa. Bishaan Waaqayyoon dura uume san. Walaabu kanaatu bakka lamatti bahee. Bishaan gubbaatii fi bishaan jalaa ta'e. Bishaan gubbaa bakka sadii beeti qoloo ittiin Oromoon samii jaan uummanni Arabaa. Qoloo fi duumessa ibsaa urjii fi kanneen waan hedduu jiru. Ta'ee hagadii kunis dachii fi bishaan itti adda bahee. Bishaan lafaa san keessaa guyyaa bita qaraa uumaan horoo jedhamtu baatee bishaan san keessaa. Horoo jechuun aadama jechuudha. Sigalte bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon. Akkana dhugeeffachuu ture Oromoon. Amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture. Kanaaf irra duulan uummanni qarooma isaa san jechuudha. Namooma qaba gaa. Ani namaa ja'a mire. Even amma dhiyootan waan deemu jiru maali? Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniituma irratti bandiin bazzaa waan akkasii takka jaan sigalte hinaaffaadha isaa waan hin qabneef. Oromoon ilma dhukkee qaba, ilma mitii qaba, ilma guddifachaa qaba, ilma gudeedaa qaba. Sigalte ilma mitii jechuun hadhaalanii firraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha. Yoo raala baate harkitee mitii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mitii ilma kiyya jee fudhata. Namooma beeka. Ilma dhukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa miree
ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeen ajjeesu Oromoon ilma dhukkee jee fudhee maxxanfata sigate ilma guddifachaa hakaree hundana tartiibatti seenan san asaalama isinii masan ha gudeedaa ha jaartii irraa dhale sigalte namooma akkanaa kana qabaachuu ture Oromoon even ilma funyooti jira ilma funyoo jechuu dhageessanii the unique Oromoo keessa malee addunyaa tanatti mul'atee hin beeku Oromoo keessa malee ilma funyoo jechuun funyoon ni beektanii mire haadee jechuun abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese abbaan kiyya ilma malee hafee bara gosatti iyyata gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan adabbiin Oromoo nama ajjeesanii ajjeesan leevila saalaalanii jechuun akkaataa saalaalanii kana namni kun dhugaadha balleessee haa ajjeefamuu jetti gosti nama sanii gaa ana baaxilin ajjeesee mire yeroo nama kana ajjeesuuf ni fannisan osoo lubbuun nama sanii irraa hin baane abbaan kiyya dhaqee haada san irraa mura funyoo san nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetii ni buufatta leevila humanity Oromoon irra geesseetu san ture ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kanarra ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqamta akka nama suufanneessu agartanii leevilli Oromoo hanqas takka deemi kaarra Oromoo xabbaab jaanii wallaala isaan beetee jibbisuuf irra uuman kanaa miti dhugaa Oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaaf dhugaan Oromoo haa barbaadamtu sirna gadaa qaba gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira even queen of the era of the queen jaanii dhalaaleedhaan bulee jira Oromoon dhalaa shanii bulche hoyyoo gotoyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkoo manooyyee jaanii dhalaa shanii bulche Oromoo wal duraa fuudhanii jechuudha sirna dhalaan bulchuutillee Oromoon qabaachuu ture abiyyilleen karuma san deemuuf jiran fakkaata I don't know so Oromoon qaroomaan guddaa ture Oromoon waa hundaan guddaa ture humanity first jaa Oromoon namoomatti amana namaa jaa nama jechuun amma anuma jennaami maa sambattan tuudha anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba funyaan hin qabu funyaan qaba anumaa jaa hanqeef jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jennaama namarra maal dhufe jechuun namooma agartan akkaataa uumama Oromoon itti kaayatu so wanni dhaamuu fadhu maaliyaanii Oromoon aadaa gabbattuu qaba namni biraa akkana qabuun agarreen dhageenyaan immoo dabsanii nutti himuu jiran dhugaatii eenye tana barbaaduu qabna osoo wanni kiyya deegaan hin dhumne ergaan xiqqoo takka taniin dhaamuu fadhu leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beeyti kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafatii ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa hin beekuu gizee jee maal jaaniin biyya naa kanni maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga beekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanan deebisaa himaaf jechuudha maal ijoollee barsiisuu jira jechuudha Oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisuu ture har'a nuti leevila sanni jirra hin jiru kalee Oromoon beekumsa qaba kalee amma reefu isin hin jeesan beekumsi kun lama tokko kadhalootaan qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira ko Oromoon mana nama hundaa jiru kadhageessan waan beetu wallaalii hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beetu wallaalii siin hin ja'u jaan jala kaaya siin hin ja'u durnuma jaanii waan beetu wallaalii wanni ati beetu maal dura akka haadhatee gara abaateetti ummaa isaa baatiim daa'imni haadha baraka san booda abbaa bara adeera bara eessuman haboo ollaa baraa dhufa barnoonni duraa kanaa mire waan beetu wallaalii waan beetu kana wallaaltu maaliif kaan barnoota eega waan beetu kana wayyoo ite booda amma torba akkana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aata harkattuuf barnoota jaaniin kana immoo har'a maaltu dhufe mana barnootaa gizee deete ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii mire ansanumaan qare ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne yoo ta'e eegsiira Oromoon immoo ilmi namaa bishaan irraa dhufee jaa kuni maali tokko barnoota jechuun katti idaattuumi tokko immoo kawnuma waan bartee kanaa itti wallaalchisanii jira falfala ittiin Oromoon waan obeetu kanaa itti wallaalchisan
amma nuti barnootaaf dheenee falfalmne gallee jechuu bar jaldeessaraa dhufee nu barsiisan gaa das dhugaan Oromoo dhokottee wanni jennuuf kanaaf abadan dhugaan Oromoo barbaadamuu qabdi ammas nama biraarraa hin eegina nama biraarraa inuma hin eegina namu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa'e ilaaluus mee manguddoo lafa bultan hooma gaafadha hooma takka isinii himan waan sanirraa waa fudhatta akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenya hundinuu addunyaarraa adda afaan keenya addunyaarraa adda Oromoon maqaan kee eenyu jaami yeroo dhufeemni maal jaa maqaan kee eenyu jool bara aboo ati maqaan kee eenyu gostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta hin dhageenye manguddoon ammallee aboo ati gostami maqaan kee eenyu ilma eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantittis maal jaa inna khalaqnakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu jaabar akka wal beeytanii fi jaa Oromoo maaliif si gaafata si beekuu fi mire qaroomni keenya guddaa ture eessa ture qaroomni keenya guddaa arrammoo yoo ati akkasii gaafate gosummaa qaba namni kun jaal ifiif waan hin qabneef kaayisaan ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torban lakkaawatan abbaa sadii afur yoo lakkaawwan Oromoo dhufan seexaan noo jaarichuu firraa dhiisan hin lakkaawatan abbootii isaaniitu soo dhugaa Oromootu badee dhugaan Oromoo haa barbaadamtu Oromoon kalee akkam jaaramu amma namni waa'ee konveeshina kanaa namaan na gaafate akkamiin ilaaltaa naan jaan aboo an akka nama dhuunfaatti Oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen akkuma fedhetti haa jaaramu maaliif namni jaarame waliif fiduun laaftuudha nama faca'e immoo waliif fiduun ni ulfaatti adda facaakaa yoo bakka takka jiraate immoo humna ta'a waan fedhe naa jaaramu kalee Oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa keessa hedduu irra roorisaa lafisaata irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin islaamaa amantiin kiristaanaa hundi irra dhufte eenyurra walalan Oromoo irra walalan Oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana Oromummaan baddee jechuudha kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuudha jaarraa 15ffaa Oromoon walitti qabame baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhoorkuu dandeenya jaaramu murteessuu ta'uu isin eemusuuf beeka maal godhee sulula riifti vaaliitti kanaatu Oromiyaa bakka lamatti adda baasa Oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti lamaan gamanaa fi kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin sadeen gamasitti hafe sabboo goonaa kama boorana yennuun kana maccaatuu lamni kawalakkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san shanan kanatti istiraachara lafaa qabaachuu ture akkasumatti odaas shan qabaachuu ture odaan shaniin dhageenye ituu humbanna ogaa dhufte odaa bultuun qaban sikkoo mandoo ogaa dheete odaa roobaa qaban sabbo goonaa gizee dheete boorana bira odaa gaareessaa qaban maccaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban raayyaa fi asaboo gizee dheete odaa makootii jaamu qaban odaa shananiis ni qaba akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuu warra gaman iyyuu sadeenoo maal jaan manitti aduun gizee asii baatu booroon jennuuti booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuu warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen booranaa fi barii aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra Oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuu Oromoon jaaramisi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa maccaatuu lamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye istiraachara duraanii sani kamtu hafe jechuu amma waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa maccaatuu lamni jira raayyaa fi asaboo achitti deebisuun san barbaachisaadha jechuu abbootii teenyaa qaroomaan nu dursu ture egaa namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya maxxantummaa fi gartee xabbaabii fi waan uummannu hin jiru kana Oromoo gonkumaa yaadeen beeku qulqulluu kanarraa namooma waan jiruuf leevila sanirratti ifaa hubannuu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee diinagdeetii ka'a no Oromoon waa sadeen nuu kufee jira diinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti wal quba qabaachuu qaba wal hubachuu qaba jechuu gura tokko hawa hin dhaga'u qabaachuu qaba daas jaaramuu jechuun san booda liidershiippiitti dhufa gaa liidershiippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beeka san manguddoo irraa fudhachuu hin deessan caaseeffama isaa ammoo katti aanu ikonomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaatimii fi kanaahu Jabuutii ergan amma moojoo irraa
qaallittiirraa asallaarraa hundarraa Harargee dhiisii bakka hundarraa Oromiyaarraa dirree dhawaa dhufa dinni kuduraan gizee bitan baadiyyaarraa kaashi bitan daldaltoonni kan jechuudha. Eega qafiira dhufe booda Somaaleen dhuftee qafiira irraa fuuti. Maaliin fuuti? Liqiin achirraa eegalti. Fuudhanii Jabuutii geessanii gurguranii maallaqa yoo fedhan ni bade jaan yoo fedhan akka badan jaanni maallaqa san gad deebisan. Lakki akkas hin goonu nuti maaliif hin daldallee jetteeti naggaadeen teenyeef fi eegalte Jabuutii geessu. Gizee dinnichaa fi timaantiin makiinaan fe'amee Jabuutii dhaqe. Gumruuka Jabuutii keessa tursiisan beekaa waraqaan maarreen dhumne dikiraasiyooniin dhumne maarreen dhumne jaaniin. Timaantii fi dinnichaan guyyaa lama makiinaa keessa taa'ee jechuun bishaan baase. Aboo kasaarree nuti isaanuma jala dalaganna firraan dandeenyu jaan. Teeknikaalee hawaasa keenya torchu godhan jechuudha. Lagni raamisa akkamii akka ijaarame akkamitti akka diigames ni beektan. Arra haajaarramnu jira Oromoon. Amatti 27 duruma manguddoon laga raamisettee ijaartee jirti. Booranaa bareentuu ijaaranii jiran. Garuu rakkinni jiru maali? Nuutu ifiif wal diigaa. Wal jaarraa hadiigus nuti. Maaliif dubbiin waan beektu wal laaliisanigaa. If baruu qabna. Gaafaan an if bare obboleessi kiyyaas if bare san booda wal barree jechuun lamaan. An osoon if hin barre yoo isa barbaaden ta'u waan fokkottuu taate jechuudha. Sigalte? So if barbaaduu qabna if barbaaduuf immoo seenatti deebi'aa Oromoon halee akkam ture akkamitti if beekuu ture sigalte maalummaa Oromoo kana Oromoo jechuun maali? Gadaa jechuun maali? Hiikan qabu maquma akkanuma deemu hiikaa qaba hundinuu. Amma Soomaalee yoo ta'e irraa ilmoo jechuun Soomaal wayyaanee jechuun shiftaa jechuudha. Amma raayyaa fi asaboo qadamaa wayyaanee jaanin Tigiroonni abbootii teenya isaan irraa dhaallee jaan nuti daagamaa wayyaaneedhaaf hin jaamallee zeenaa ifaan nuti shiftaa lammee isaati shiftaan duraa isaani bara 1928 Haile Sillaaseen xayyaaraan isaan tumiga sigaltee raayyaa fi asaboo jechuudha. Even gaafa xaaliyaan dhufee xaaliyaan gizee biyyeeraa deebisan abbichuu dhageessanii tulamaa kana abbichuu nagaa nagaa qarreerra marmaariini achittuu nagaa nagaa qoreensi waraanii jaan wallee keessatti abbichuun san goota xaaliyaanii wajji duuluu ture xaaliyaan deebisuuf deemuu ture. Oromoo raayyaa fi asaboo immoo xaaliyaan kana jaalatanii Haile Sillaasee dha'uu turan. Maaliif isinii fi bulchuu qabdanii hoodhaa qawwee jee xaaliyaan dantaa isaa fadhullee isaan sossobuu ture. Isaanis mirga isaa argachuun isaaniif ona turte. Abbichuu irra ajjeesee isaan. Haile Sillaasee ilma Tafarii Boqonnaan guddataati innis gamuma keenya deebi'a. Mangistuu Hayilamaariyaam waldee ayyaanaati innis gamanuma dhufu. Ilmi Yaasuu ilma Mahammad Aliiti. Wallo Oromoo magal. Oromootu Oromoo diigaa jaameeti maqaan uu baasan immoo reaalitiidha. Arra nuti ilaaluu qabna gaa dhaloonni ammaa kun akkamitti if barbaada. Oromummaan kalee Oromoo jennu nama tokko yoo waan manguddoo keessa waan jiru tokko namni tokko yoo garaa qulqulluu ta'e aboo inni kun Oromoodhaan saajaan nama biraatti illee yoo ta'e bar fodhu Somaalee fodhu Amaara ta'u qulqulluudha jechuudha. That's the meaning of Oromo. Qulqulluu jechuudha. Wikka biraan qabu. Oromoo ni beektanii filter godhu jechuudha. Ormeessuu jechuun qulqulleessuu jechuudha. Oromoo jechuun qulqulluu jechuudha. That's it. Gadaa jechuun akka uummanni gaafii daajanii no afaan Oromooti nuuf himanii afaan Oromoo. Gadaa gaadii ni beektanii horii gizee aannan irraa ilman miila isaa haadaanidha ni gaadiyan. Gaaduu waan takka eegumsa sirna eegumsaa jechuudha bar sirna gadaa ogaa jennu. Gaada jechuudha. Sigalte waan definition biraa ittiin uumanii nu himanii miti. Kun waan abbootii teenyaati. So we have to find the truth jechuudha fedheeti. Isin dheeradhee galatoomaa umrii gaarii qabaadha. Nama akkanaa kana fa'aa hunda qabna onnoo nama seenaa hedduu beeku jajjabeessinee